ateen abdii irratti ta'ee jammara malee xumura miti ganaadha gumaan keenya bahee nafni ganaa gumaan siimboo baha siimboo daa'ima waggaa 9 irri ajjeesee fannise ganaa si ajjeesne sin fannisna tokko jedhe ganaa gumaan ayyaantu baha asidii irratti dafee gubee fuula shii balleesse ganaa asidii sin irratti dafaana zayitii bicha bochoni ganaa gumaan shamarran oromoo baha ganaa micayyoo wallagga daa'ima shii video kana dhaggeeffadha obboloota koo namoonni beeksanii waan akkanaa kana hojjettanii guyyaa tokko hin gaafatamtu jedheeti yaada. Ani garuu dhugaa dubbachuu bakka amantaa ortodoksiitti soomarran jira. Waan kana riyaasa'uun barbaadu garuu immoo waan keessa kiyya tokko na dhukkubsisinitti murfee ashima harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Akkas jalatti argamtanii jirtuu bakka jirtanitti nagaan waaqessanii faawayeetu jecha. Egaa nama kana hundi keessanuu ni beektu. Yaa ta'u malee immoo balaan xiqqoon qabdu yookiin immoo balaa akkanaa waaqayyo nu haa oolchuti. Egaa wanta ittiin qoofamuu fi wanta ittiin hin qoosamne adda baafadhaatu beeka. Amantaa kamiyyuu waan ta'aniif jechuudha. Namni kun dhakaattamanii lafattamanii waan barbaachisaman danda'a. Kanaafiyyuu ani har'a waan gaarii yoon dalagee dhaloonni dhufurree waan gaarii dalagaa jechuudha. Nama guddaa taatee xiqqaa taatee namni obboleessa qabdu namni abbaa qabdu nama kanarratti firdii ofii ati amantaa taatee miti inni si dhiisee too hin deemne amantaa isaa dhiisee deeme waan ta'eef waan barbaadetti amanuudhaan mirga qaba. Kanaafiyyuu chaalenjii zayitii gootee innarraa gubaa keessa jira. Bakka isaa buutee yoo of laaltee maaltu sitti dhaga'ama? Waan barbaade addunyaa kanarra waan barbaade biyya lafaa biyya sobduu sanarratti namni afuuraa namni foon uffatee dogongoraadha. Namni kamiyyuu qulqullaan hin jiru addunyaa kanarratti lafa kanarra kan jiru hunduyyuu dogongoraadha, cubbamaadha. Kanaafiyyuu obboloota koo qoosanati har'aa ilma namaatti qoostu kuni buuda takkaan kee sinaqatu jechuudha. Waan mana kee yookiin immoo waan afaan keetiin waan ati farriste hundumtuu waan sinaqatu miti hin tura malee jechuudha. Kanaafiyyuu warreen itti qoostan warreen amantaa biraa jechuudha amantaa keessaa ba'ee waan dhufeef isaan xureessitanii isa maal gootan waan barbaadetti amanuu danda'a. Garuu immoo akkana gochuu hin qabdan. Amantaan kamiyyuu hin himu. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuu fi namni kamiyyuu hin dogongoraa. Namni kun tarii dogongoree amantaa keessanillee amantii nama biraatillee xiqqeessuu danda'a. Namni kamiyyuu durriyyeen namni afuuraa hundumtuyyuu namni foon uffatu hunduyyuu dogongoraadha. Nu hundi keenyayyuu cubbuun hojjennee cubbuu hin goone biyya lafaa tanarratti jennee ofitti namannu jechuudha. Hundi keenyayyuu cubbamtoota. Kanaafiyyuu namni kanii dogongoree tarii har'ammoo adabamee jira. Garuu baga taate baga akkana taate baga akkana ta'e baga itti namni hedduu takka dhugaa dubbachuu uummataa kiyyanna dhukkubee namni dhugaa dubbachuuf waan akkanaati walitti qoosu hin jira jedheetoo hin yaadu jechuudha. Akkamitti ilmoo namaa taate ilmoo namaatirratti waan akkana yaadde nama keenya ajjeesne osoo nama ajjeeseyyuu seexana malee dhugaa dubbachuu namni waan akkanaatiin namatti gammadu seexana kan sammuu isaa hin hojjenne yoo ta'e malee namni fayyaan namni amantaa isaa jaallatu waan akkanaatiin namatti hin qoosu jechuudha. Kanaafiyyuu warreen waan biraa haa ta'u garuu immoo gubaa zayitii meexiquma gaafa waa hojjettan harka keessan irratti gaafa bu'e isa akalaati isaa hundumarratti namni dhiisatoo namni warri argitame ammamsin dhukkuba dhugaa dubbachuu keessa kiyyatu na dhukkube jechuudha. Yoona isa laalee dhugaa dubbachuuf hirriibna qabu ijee fuuldura nama doodiyee jechuudha. Kanaafiyyuu maal yaa obboloota koo gara jabummaan akkana namni dhugaa dubbachuuf namoonni biyya lafaa kanarra jiru hundumti isaatuyyuu dhugaa dubbachuu ani hin beeku waan sinirraa baratu dhaloonni dhufu waan sinirraa baratu hin beeku. Kanaafiyyuu of laalaa bakka jirtan of laalaa waan irra bara akkamii keessa akka jirtan amantaa keessaniitu kan isin barsiisa. Kana isin barsiise
cubbuun hojjennu nuti nama akkanaatii gaafa jettanii kuni cubbuu miti nama guddoo taate nama guddaa nama yaadu taate gaafa waan akkanaa kana obboleessa keetii irratti kaleessa inni fayyaa akkuma keetii kanatti qoosaa ture har'a gubatee akkanitti gubatee qaamnisaa maali namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuuf abbaa qabda obboleessa qabda gaafa osoo isaan ta'e akkam goota ishee garuu waan akkanaa kanarratti walitti qoosuun sirrii miti fudhachuus baattu waan kun waan ati afaan keetiin dubbatte sumatti akka garagaru beektaa kanaafiyyuu namoonni isatti qoosaa jirtan takkaan kee hin argattaa jechuudha takkaan kee jechuudha qoosaan kun immoo suma mataa keetitti deebi'a dhaloonni dhufu maal sirraa barata takka zayitii dhammataa akka miicatu chaalenjii gootanii kana gootanii dhugaa dubbachuu nama baay'isa bichaa miti kan amantaa jijjiirrate nama baay'eedha waan barbaadetti immoo amantaa san keessa ba'ee bakka barbaadetti namni fedhii isaatiin maal rakkattan san isaatu itti gaafatama isaatu cubbuu isaatu itti gaafatama malee cubbuu nama sanii sin fudhachuu hin dandeessani waan barbaadetti amanee dhiifatee maal rakkattan malee amantaa san keessa wayii waa fudhatee deeme fudhatee hin deeme wayii achi keessatti deemee argate hin argan kanaafiyyuu inniyyuu gaafa jaalalli amantaa isaa itti dhaga'ame tarii deemuu danda'a yookiin immoo daandii sirrii deeme ta'uu danda'a hin beektan hundi keessanuu jechuudha kanaafiyyuu waan akkanaa kanarratti namoota baay'ee dhugaa dubbachuu namoota iyyaa jedhee yaadetu gadi deebi'ee chaalenjii godhee zayitiidhaan qoosaa jira jechuudha garuu immoo kanatti qooste tun har'a nama sanitti qoostee booda matuma keetitti deebi'a si galee wanti ati namaan qooste wanti ati dhugaa dubbachuuf gubaa zayitiin ni beektu yoo ta'e qoosi namni kun yoo du'e yookiin immoo takka akkana ta'ee nama dhugaa dubbachuuf yeroo takka yoo ilaalan dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa cubbuudha waan akkanaa kun iyyuu afaan keetiin iyyuu dubbatte bakka akkana ta'e bakka itti naqe itti ilmoon namni namarraa dhalatee nama akkanatti gubateetti zayitiin akkanatti gubeetti bakka gubatee bakka akkana ta'e bakka itti naqxe akkamitti akkana jedhama osoo beektanii jechuudha garuu immoo sammuun osin hojjete sammuun keessan osin hojjete namaaf yaadduun garuu abbuma fi imaantaan amantaa kam keessa kan waan jedhan seexanatti maalaman ani nama akkanatti gubateef hin gammadu macheen jechuudha xilaatuma keetuyyuu kanatti faradhu dhugaa dubbachuuf garuu namni akkamitti akka yaadu hin beeku namni bakka yeroo ammaa kanatti sammuu dhabeetii jira jechuudha mataa dhiisees lukaa yaadaa jira jechuudha maal balleesse dhugaa dubbachuuf waan barbaade godhee dhiifatee akkamitti ilmu yeroo laalta akkanaa yaa takka sobeeti uduma ijji keessi argu sobeeti akkana ta'e sobeeti daakuu dibatee sobeeti akkana ta'e birrii barbaacha fi dhugaa dubbachuuf kun afaan ofiitiin dubbachuun cubbuudha ani namoota baay'ees arge namoota baay'ees taasisabeetan jira garuu immoo namoonni akkanaa kun boruufiyyuu nama boruutifiyyuu waan gaarii nama yaadu ta'e sammuu kee akka ana akkasiniin jedha buloota koo amantaa namaatis xiqqeessu isumatu itti saalfataa isumatu xiqqaataa ani amma fakkeenyaaf amantaa namaa gaafan xiqqeessa anumatu xiqqaata malee namni yookiin immoo namni hundi nama wajjin xiqqaatee miti namni amantaa kiyya keessa jiru hundi xiqqaatee miti anumatu salphata malee kanaaf namni kun akka waan ta'e ate akka waan ta'e balleesse akkasitti ilaaltani ko namni kun hin gubate deeffaatutti namni ilmu seexana namni dhugaa dubbachuuf kana booteyyuu namarraan dhalanne seexanarraa dhalatte jedhama malee gara jabummaa akkanaa takka dhaladheen argine
Kanaafuu yaa obboloota koo waan hin taane walirratti yaadina, waan gaarii waliif yaada. Jireenya xiqqishuu tanaaf jecha addunyaa biyya lafaa tanarratti waliin jibbina. Dhaloonni dhufu maal sinirraa barata? Sin waan gaarii yoo labsitan, waan gaarii yoo dubbattan, dhaloonni keessanirree waan gaarii sinirraa barata. Boruufiyyuu yaada. Dhugaa dubbachuu nama dhugaa dubbachuuf ganaa deddeebi'ee namni guddaan kuni deddeebi'ee akka daa'ima gaafa ta'u soorii baay'ee ulfaata. Waan akkanaatiin hin qoofamu, hin qoosinaa kanaan. Dhugaa dubbachuu amma isin danda'ametti kadhadhaa fi waaqayyo isaa maaru. Maaf du'a namaaf hawwitu? Namni du'a namaaf hawwe ofiif deebi'ee itti dhaqanii beektuu miti. Anna akkasiin jedhaa. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf amma addunyaa sobduu tana jireenya xiqqoo tanaaf jecha wal jibbina. Anna kana turtii gaarii qabaadhaa, nagaan turaa. Afaan keenya mee waan gaarii haa dubbatu. Waaqayyoon immoo isaa maaru, isaa fayyisu, fayyaa isaa guutuutti isaa deebisu. Siifuyyuu gaariidha. Gaafa waan gaarii dubbatte siif gaariidha. Siigade ati immoo afaan keetii waan badaa dubbatta waan ta'e yoo ta'e sumatu beekte ofiif gaarii taata. Waan gaarii gaafa dubbattu ofiif gaarummaan sumaa fi nama biraatiif hin se'in. Siigale yaa jiraatu. Namaaf du'a hin hawwina. Yeroo baay'ee nama dhugaa dubbachuuf baay'een taasisabe garuu namni du'a siif hawwaa beektanii. Kanaafuu du'a namaaf hin hawwinaa obboloota koo. Akkasiin jedha turtii gaarii qabaadhaa. Nagaa tura.